Ashama harka fuunee hordoftoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kan biyya keessaa biyya alaa teessanii nu hordofaa jirtan kun sagantaa caayaa miidiyaa neetwoorkii irraa isinii dabru guyyaa har'aa keessummaa affeerrannee qabannee dhufnee jirra. Keessummaan keenya waa'ee irreechaa irratti waan biyya keessaa deemaa jiru kana irratti sagantaa qopheeffannee qabannee isinii dhiyaannee jirra. Sagantaan keenya kun guyyaa har'aa Maaster Hassanii waliin kan turru ta'a. Turtii gaarii gamanumaa gara gaafii kiyyaatti dabarsa. Gaafiin kiyya kan jalqabaa tokkoffaa irratti jechuudha. Irreechi kun aadaadha moo amantiidha? Namoonni hedduun jechuudha aadaadha jaa garii ammoo amantiidha jaa kana jidduutti wal dhabdeetu uumamaa jira. Facebook kana gubbattii fi social media kanarratti yookaan biyya keessaa kan deemaa jiru kana wal qabatee jechuudha. Waa'ee kanarratti mee akka adda nu baasuuf Maaster Hassan affeerrannee Maaster Hassan gaafii keenya irreechi kun aadaadha moo amantiidha siin jenna? Tole adeero naafeeruu keetiif galatoomi carraa kana hannu keessaniif hawaasa wajjin qunnamsiisuu keessaniif galatoomaa galata qabdan. Gaafii amma deemu jirtu maali? Irreechi maali waan jedhu gartee aadaadha moo amantiidha waan jedhu waan irreechi aadaadha moo amantiin gaafii bareedduudha. Kana akkaataan deebisu irreechi amantiidha. Amantii Oromoo warra waaqeffataati. Amantiin akkuma islaamni iida soomanaatii fi iida arafaa qabu isaanillee irreecha birraatii fi irreecha afraasaa qaban tokko kadhannaati tokko galata galfannaati amantiidha jechuudha. Taateewwan achirraa raawwatamanillee ka amantiin san ajajju godhama jechuudha. Irreechi amantiidha. Wanni uummanni Oromoo ka amantii irreechaa qabu kun deddeebiidhaan godhu maal ta'a? Aadaa hawaasa saniitti ta'a. So hoggaa wanni san aadaa taatu irreechi san aadaa Oromooti jechuudha. Waan Oromoo yeroo hunda godhuuf deddeebiidhaan waan godhuuf. Fakkeenyaaf namni tokko yoo falmaa jaalate aboo inni falmaan aadaa isaatii bara aadaa godhatee jira jaan. Kana jechuun deddeebiidhaan namni isa waa falmuu jaalate jechuudha. Huccuu tan amma yeroo hunda Oromoon uffatte huccuun tun maal taati booda? Aadaa Oromoo taate jechuudha. Waan Oromoon deddeebiidhaan uffatu jechuudha. Oromoon deddeebiidhaan waan ayyaaneffatuuf ayyaana isaa waan ta'eef aadaa Oromooti. Lakkii ka Oromooti miti yoo aadaa Somaaleeti, aadaa Adareeti, aadaa Amaaraati, lakki aadaa Oromooti. Amma uffata aadaa yeroo ilaalte uffata aadaa Oromoo jettaa bara. Oromootu beeka uffanni kun aadaa Arsiiti, aadaa Baaleeti, aadaa Harargeeti, aadaa Booranaati Oromootu adda beeka. Ambiti aadaa Oromoo ta'uu beekan yoo aadaa Oromoo naannoo feetee uffattee baate. Aadaa Oromootiin beekan jechuudha. Sigalte Oromootu keessa beeka. So aadaa Oromootu gaa jenne aadaa Oromoo warra waaqeffataa akka ta'e, aadaa Oromoo kiristaanaa akka ta'e, aadaa Oromoo Islaamaa akka ta'e Oromoon ni beeka. Garuu aadaa Oromooti. Because aadaa Oromooti bineetti hin dandeessu Oromoodha waan san godhu. So akkasiin irreechi aadaadhaas amantiidhaas jechuudha. Deddeebiidhaan godhu. Aadaa waan deddeebiin dhufu jechuudha. Oromoon amatuu irreeffachaa amata kuma meeqa? Irreeffachaa waan dhufeef aadaa isaati. Aadaa Oromooti. Si galte? Aadaa miti jechuu hin dandeenyu. Aadaa Oromooti. Amantii Oromootiis. Ani akka Oromootti Oromoodha. Aadaa Oromooti sanis. Aadaa jechuu hin danda'u. Aadaa Amaaraa jechuu hin danda'u. Aadaa saba Oromooti. Anummoo Oromoo Islaamaati amantii Islaamaatiin fooloo. Irreechi nan laallatu jechuudha. Garuu aadaa Oromoo ta'uun hin beeku. Beekamtiin kanaaf aadaa isaati. That's why lakum diinukum waliya diin wanni rabbiinuu nama Muhammadiin ta'e maal? Nama Muhammad gaafa lakum diinukum waliya Qureeshii baanaa basuusaati. Gosatti ergamee bargoosaa takeessaa ergamee jechuudha. Ana isin qofaa miti addunyaafin ergame rahmatan lilaalamiin asii galte. Isaati haa guyyaa tokko keenya gabbari guyyaa tokko kee gabbarrenna lakkii jee rabbiin dideen. Atiis kopha qabda isaanis kopha qabda. Nuti Oromoodha. Oromummaa waliin qabna. Amantii hoggaate immoo warri waaqeffataa jee amantii Oromoota dur qabatee deemu jiru. Mirga isaaniitti qabatanii deemuun garuu laama sigaltee achitti adda baati. Irreechi immoo amantiidha moo aadaadha ka jedhu aadaadhaas amantiidhaas. Amantii santu deddeebiidhaan hawaasa isa yeroo godhu maal ta'e? Aadaa jechuun waan deddeebiin namni tokko godhu akkasitti irraa gallaateeru. Akka fakkeenyaaf akka amantii Islaamaatiif amantii Kiristaanaatti masgiida qabaatee yookaan charchii qabaatee guyyarraa yookaan torbaanirraa akkasitti waan hin qabneef amatarraa deebi'ee waan dhufuu fi yeroo takka waan dhufu kun wallee amantii miti warra jiru jira. Amma amantiidha moo aadaadha asirratti jechuun adda baafatan jechuun gaafii ta'e tana deebi'ati nuuf kanneen tanarratti mee gamanumaa gara gaafii lammaffaatti si dabarsaa. Mootummaan hoo maaliif sodaatamee irreecha kana akka Oromoon wal geessee hin kabajanneef maaliif sodaatee sagantaa tana
namoota afeere qoftiin akka irratti hirmaatan maaliif barbaade? Yaa maaliif ni beektaa? Mootummaan Oromoo beeka. Oromoon saba bal'aadha. Amma fakkeenyaaf hawaasni Oromoo bal'aan irreecha dhaqa. Irreechi kun zamanaa ijoolleetu guddatti hin godhamu waaqeffatu godhatame. Lakkaroorroon ambaatu cimaa dhuftu. Mallas Zeenaawii faan takka shaneedhaan nama kana ijaaranii namni akka walitti hin dhufne akka godhamaa adda eeguu turan. So maal murteeffate uummanni Oromoo yoo ayyaana Islaamaa Iid Islaamaa irra koottaati waan Oromoo haasofneetti Maaleen ni dhufti Islaama, Adareen ni dhufti, Guraageen ni dhufti, Tigreen ni dhufti, Amaareen dhufa. Islaamummaa hojii qabda. Yoo ayyaana masqalaa irratti koottaate masqalaa irratti Guraageen si dhufa, Amaaraan si dhufa masqalaa. Irreechi yoo itti immoo Oromoo qofaa waliin dhufa. Sababa kanaaf irreechi filame addatti. Sigaltee ayyaana kaanirra. Islaamaatii fi kiristaanarra irreechi addatti filameef ka Oromoo waan ta'eef Oromoo qofaan dhufa. Oromoo yeroo waliin dhufe immoo waan garaa isaa wal dabarfata. Wal argata. Humna walii ta'a. Mootummaan kunniin jechuudha. Sigalte wanni irra sodaatu gaafii itti kaatu jira yeroo manni irreechaa wal dhufu kana hooggantoota siyaasaa gadhiisii sirna naftanjaan feenu abiin irraa deemii waan adda addaa kan ta'u deemu jira. Gaafii hawaasaa miidiyaa addunyaa gurguddaan bakka ta'e dhufu. So gaafiilee tura kaatee uummanni kun achirraan galle yoo ta'e mootummaan kun akka malee ta'uu deema jechuudha. Daas waa'ee nama filannee qofa jedhanii aruusaa miti wanti kun himan. Ati miti tikeetaan seentu takka paarii miti sigalte takka eeboo wayitii miti wanni kun ayyaana ayyaanni masqala dheengaddi godhanna masqala daawabaayitti maaliif tikeetaan hin heddumee namaa koronaaf xiqqeessina kajaan mileenaan bahee masqala daawabaayitti ayyaaneffati koronaan hin jiru gaafa sana oguyyuma irreechaa dhufa koronaanis sigalte sanis gaafii takkaa jechuudha so mootummaa sodaa inni qabu irree tokkummaa Oromoo yeroo kana mul'attu waan san sodaa qaba gaafiitti. Me gaafuma tanaan wal gaafuma tanaan xiqqasho wal fakkaatu akkaan si gaafadha. Me Oromoon maaliif irree isaanii diina garsiifachuudhaaf irreecha kana filatan? Me gara gaafiitti aanutti si dabarsa. Fatwaa Sheekh Adam Tuulaa amata dabree na fakkaataa wanti kun kan kanne yookaan sanduraas ta'aati sirriitti ni beektaa. Me waa'ee irreechaa kanaan wal qabatee fatwaa inni kanneen kana me akkamiin ilaalta akkamitti ibsite?
يا شيخ آدم تولا هيو أورومون يرو أماك أبدو هيو أمنتي قدانا عمري أنس بوليسا مرتين إني دبرسون دينو مرتين رجعتو دا فرطامك أبدي نمو إسلامته أورومو هند برت including me فرطامك أبواني جاو دور أبنا سينكابو إنفالمون اللي because هيو نتكابنو أنبياء بودك أورومون أبدو قدان توكو حمل بنجرو إسا لأنه العلماء ورثة الأنبياء سيالته garuu bikki dubbiin jirtu eessaa yoo jenne akkaataa gaafiin itti dhiyaatteef sheekaaf. Sheeka irreechi halaali moo haraamii irreechi shirkii moo shirkii miti yootten akkaataa itti deebisu qaba jechuuni akkaataa amma deebisanii deebisa. Lakki Oromoon dhaqeeta achitti salaataa dantaa yeroo wal dhufuu waan dhorkameef carraatti walitti dhufuuf waan kana deema waan kana akkamiin laaltaa yootten sheen akka itti deebisu qaba. Lakki carrumaan fadhee hun jiraatinii akkana jee sheeni yoo murteesse waan sheenii jee namuuni fudhata. Garuu sheenii gaafii gaafatame akkaataa itti gaafatameen deebii amantiin isarraa eedu kan. Kana illee ni fudhadha 100% waan sheenii jee. Because sheenii sheekaa kiyyaa ulamaa Oromoo ta addunyaarraa Oromoon qabdurraa tokko. Murtiin isaa murtii dhugaate jechuudha. So gaafumaatu sirnaan dhiyeessuufii qaba. Oromoon irreechisan ayyaaneeffachuuf osoo hin taane carraa kanaan walitti qabamee diina naasisuuf sagalee isaa dhageessifachuuf walitti dhufee wal hubachuufi waan kana godhuu deemaa. Inumaa salaanni illee yerootti ga'e hin qadeessanii dirree irreecha sanitti waaqeffatu irreeffatu isaanillee asis salaatanii. Jaanii waan jiru itti ibsanii adda baasanii fi akka sheenii fatuwaa kanu godhuun ni danda'ama. Because sheeniin duunee lubbuun ni jira irrallee jechuudha. Sheenii sheeka guddaa keenya akkasiin gaafiin haa dhiyaafattuuf waan jiruun qaba. Galatoon. Hayyee. Mee ammas gamanuma gara gaafii siyaasaa takkatti si geessa fakkeenyaaf ajjechaa Haacaaluu booda jechuudha dhumaatii ilmaan Oromootii fi fakkeenyaaf hidhamtoota siyaasaa hunda hidhaa keessa fixuudhaan mootummaan kun kophaa filannoo tana dorgomuu deema fakkaatti. Mee tana Oromoon jechuudha waan rakkoosii tana waan irra gahaa jiru ajjechaa fi hidhaa tana ibsachuuf gubaa garaa isaanii yookaan waan isaan keessa jiru kan ibsachuudhaaf irreecha kana fayyadamanii dhaadannoo isaanii yookaan sagalee isaanii dhageessisan jennee yaadna. Mee kana akkamitti ibsitamee ati mee fakkeenyaaf Oromoon irreecha irratti waan rakkoo cunqursaa fi gidiraa rakkoo garaagaraa irra gahaa jiru kana ibsachuudhaaf carraa kana fayyadamuudhaaf mee kana akkamitti ibsitati? Koloneel Abiyyiin ni beeka Oromoon yoo walitti dhufee carraa kanaan sagalee isaa akka addunyaan dhageessifatu akka addunyaan isa dhageessu ni beeka. That's why irreecha tikeetaan akka seenamu yaadame. Maaliif heddumina namaa isa xiqqeessuuf keessatti wanni dabarfame maali gama keessaatiin naannoo jiru magaalaa jirutti nurraa hambisaa gama Finfinnee akka hin dhufne yoo dhufan asitti asirraa deebisuu hin dandeenyu addunyaan nu harkaa jaamee irra dalagamu jira. Karaa biraatiin Gondar irraa waan ta'e ni agarra alaabaa bifa sadeenii hawaata kan qabne san qabatanii yeroo humna isaanii nu garsiifatan. Masqalaa Finfinneetti bahanii dirree masqalaatti waan uumame agarre namni miliyoonii dilisan bee koronaan hin jiru. Oromoon irreechaaf yoo dhufe immoo koronaa yaadatama. Tarii koronaa san ka Dr. Abiy jechuudha. Vaayirasa Koloneel Abiy. So san Oromoon laalchisu ni beekan isaan akka Oromoon dantaasaa dhiyeeffatu hayyoonni Oromoon qabdu karaa seeran ta'iniin jechuudha. Roorroodhaan akka jedhaman osoo waan balleessine akka jedhaman Oromoon ni beeka. Saniif Oromoon yoo Jawaar shoror keessaa ta'an shoror keessaa dhachaa jira irraan tana hawaasni biyya. Yoo Baqqala Garbaa shoror keessaa ta'an shoror keessaa dhagaan. Because Oromummaa dubbatan. Yeroo Koloneel Abiyyiin suisiidaa Haile Sillaasee jaarratu. Jawaar Mahammadii fi Baqqala Garbaa faan eessa dhaqan? Leencoo Lataa faan aanoolee dhaqan. Achirraa uummanni arguu danda'a. Yeroo kun Oromummaaf dalagu kun Habashummaaf dalagu jira jechuudha. So wanni hidhamaniif Oromummaadha. Tana mootummaan ni beeka. Arallee dirree bahameeti. Isaan nu gadhiiftan malee hin baanu yoo jee Oromoon addumina achi bahu kun Dr. Abiy carraa biraan qabu gadhiisuu malee jara kana. Maa nama miliyoonaan Finfinnee dhaqesan humnaan ari'uu hin danda'u addunyaa harka. Nama isaan gaafatan saniif furmaata kan nuudha malee. So wantana sodaa fi Oromoon maaliif itti deemu Oromoon ni hubataa dheetii yaada. Siyaasni amma fakkeenya tokkoon sii kaasa. Gaafa Nabii gartee mana mucaasaa Ismaa'eel dhaqee jaartii isaatiin mucaa kiyya gisee dhufe ulaan mana kanaan taaneef irraa jijjiiri jedhee kutee biraa jaarsi. Jaartiin gisee jaarsi dhufe abbaan kee dhufeeti ulaan mana kanaan taaneef irraa jijjiiri jedhee jettee. Akkas taatu ulaan mana kanaa siiti deemee jeensi biraa jijjiiri jechuusi.
سلامك اللي تيران انت اللي تيجي تيم تاخي انت توقع كده اللي بتسايق ويجي تيم تفت ابامت نمتوا قالوا اكثر تيم بتني ولا منافر راجي جيري سو اورمون سكاتي دوباتو قبا يرو دوباتو واغو اكتي غورو مالي بكده مو قبا موتوما نفتنيا كنا مو انسان بي اورمون اكولي تدوم نداو جيرلا سيغال ومني ولا يتاتي كان دوفي harka walirra eti nagiyaan ummat sakhada ibabaten galpan nediu matan oromo milena niyo wali bibinetti malaka ubudun dawlan oso wa chapsine oso amballesine oso jenne achuma dhabbate sagale isa dhageessifachuudhaan addunyaa akka deemattuu godhuu danda'a. Waan kana dhiyeessee jechuun koloneel Abiyyi kanaatu dhukkubbii ta'u jira namoonni osoo hin beekne koloneel Abiyyi tumsa ta'u jiran osoo dhaabbatanii gartee carraa Oromoon itti walitti dhufu harkatu kana warri biyya jiru ni beeka yeroo ammatti deeqaan sitti taasoo jiru kana namni sadi afur karaa deemuu danda'u adda faca'ee takka takka lama deema malee sigalte carraa itti walitti dhufu waan barbaadu kun carraadha tarsiimoodha akkasitti hubatanii osoo hawaa duchisiisuu baatanii sigalte amantiin akkaataa itti deemtu qabdi warra hayyoota amantiitiif beeka kan isaaniif dhiifna garuu haadaan qotaan sigalte wanni ta'an jirtu karaa nagayaatiin sigalte wal hubatanii wali mari'atanii miidharraa wal afaan deemnu ifi wali bilbilanii kan isaan wal dubbisanii rakkina jiru kana furanii hawaasa tasgabbeessuun furmaataan ja'a galatu. Ayyee mee gaafii gara dhumaatti himaa jira gaafii takkaan siif qaba. Mee irreechi kun irreeta eenyu jechuun tuni shirkiidha warra joo jira yookaan haraamii warra joo jira mee lamaan kan akkamitti ibsite? Yaa irreechi irree Oromooti. Oromooti carraa kana wal dhufee irree isaa mul'ifatee jiru diinatti. Malee irreechaatu irree waan deenarraan dhorkame. Anamma Islaam. Irree tahaa carraa tahaa jechuun jira malee irree santu na fayyadaan jiru. Kana fayyadu kawaana godhu danda'u kawaana godhus Allah qofa. Sigalte irreen tiyya guddoon Allah jechuudha. Garuu carraan itti Oromoo walitti dhufee tokkummaa isaa diina agarsiifatuun irreecha kanaa irreechi irreetee nyaawwanni Oromoo jiru. Malee inni miti. Hirkannoo diinaa sanii ni miti. Sigalte ija irraa dubbatu qaba Oromoon. Fakkeenyaaf sii haasa'a. Hoggaa kanaa kun jiru. Nuutu isin uume. Nuutu dachii uume gaa jiru rabbiin kun meeqa. Akka uummanni yoo san salaana sadii jechuudha. Akkatti dubbatu qabaa jechuudha. Akkatti dubbatu qabda wanta kan gizee gootu. Waan irraa dubbatu qaba. Sigalte. So feedhatti hiikanii namaan dogoggorsiisuuf yaaduun ani sirrii natti hin fakkaatu. Oromoon irreetii hoggaa jiru irkonnootiyaa amantii irreechaa saniin waaqeffannaa saniin fudhadhee jechuu miti. Oromoon Islaamaa dilli san gidee achi dhaqu irreecha irraa waata kan qabu inni dantaan isaa Oromoo walitti dhuftee aadaa uffattee faayini Oromoo akkasiin mul'atee diinni nahu achi keessa Oromoon sagalee isaa walii dhiyeessu amma daawwan abii naftanyaa ni yaadda. Kana waan deemu hamma mootummaa firaas daa jiru biyyi tanaa itti deemu. Sigalte addunyaan dhaga'uu deema. Carraa qabu Oromoon dantaa. Saniifuu shirkiidhaa waan ijoo san anaaf naan galu. Amma fakkeenyaaf ana amata 5 olii nas jira. Guyyaa tokko dirree irreechaan dheene biyya alaa kanatti. Manisotaa kanatti gizee hundumaa yaama ijoolleen saayiboota kiyyaa nama yaaman otturmaddu. Garuu takkaan dheedhaan maaliif ni beektaa? Ani Islaamaa. Amantiitiyyaa miti. Kan warra waaqeffataati. Biyyatti immoo yoo biyya jiraan dhadhiin dhaqa. Maaliif Oromoof irree ta'uuf diina naasisuuf hin dhaqa. Amantii sana reebachuuf miti. Sigalee biyya alaa tanatti immoo wanni dantaa irraa qabu hin jiru. Warri amantii san barbaadu warri amantii san qabu waaqeffata qabu. Dhaqee waaqeffata jechuudha. Ana nan laalchisu. Biyyatti yoo jiraadhe immoo diina naasisu, kaayoo diina naasisu, kaayoo gartee Oromummaa mul'isu, wal dhagee wal hubachuu cimsu ni qaba bakka sana. Irreeffachuuf miti immoo kaayoon dhaquuf hin qabu. Ergaan dhaadannoon dhaquuf hin qaba bakka sana. Sigalee akkasittiin ibsa anaaf. Irreecha amantii irreechaa san fudhattee waaqeffataa san fudhattee amantiitiyya jechuu. Wanni waaqeffataan godhu san naataatii. Inni kaayoo san fudhachuutu shirkii ta'a. Ani irreecha warri sirreeffatu san anaaf sirrii miti.
warra amantii san qabu. Anaaf immoo islaamummaatu sirrii. Immoo wanni bakka sirri waliin nu fidu carraadha. Carraa oromummaa mul'isuu malee amantii isaa hojii godhuu hin deemu. Sanii uumee sanii salaataa bari olaati. Maal si garsi achi dhaqanii salaatuu san. Ani sarara addaa si garsiisu jira bari. Silaa yoo irreechaaf dhaqe hayoo waaqeffataa ta'e wanni dhaabbatu. Saniif salaatan achitti dhaqaniiti kaayoon Oromoo adda ta'uu mul'isuuf jechuu kiyyaa galatuudha. Mee asumarratti siyyida xiqqashoo gariin namaa maal jaa laga san yookaanis irreeffachuuf gizee dheeytu waaqa garba gurraachaati kan galata galfachuu dheeytu malee isa sana jechuun kan bishaan sanii yookaan kan muka sanii kan bakka itti bahan san isa san gabbaruuf hin dheeytu isa san uume waaqa san galata galfachuuf dheeyxaa warra jiru jira. Akkamitti ibsite kan? Sana amantii waaqeffataa. Warra amantiitti amma fakkeenyaaf islaamni hoggaa arafaa gaara arafaa waan godhuuf qaba. Sigaltee hoggaa bishaan zamzam dhugu waan dhuguuf qaba. Hoggaa guyyatti bishaan udaatu waan udaatu qaba. Because amantiidha tartiiba amantii isaati. Ida soomanaa hoggaa godhatu akka itti godhatu qaba. Ida arafaa hoggaa godhatu akka itti godhatu qaba. Minaa fi wanta iddoo yeroo fiiguus waan fiiguuf qaba. Hoggaa dhagaa darbu tartiibii godhamu waan godhamuuf qabaa miti. Warri waaqeffataatis waan godhuuf isaaniitu qabu. Bakka bishaanii maaliif dhaqan? Bishaan sanitti maal jedhan? Sigalta tartiibni isaan jedhan ni jira. Waan hin qoradhanii hin qabu. Waan isaan jedhan akkamitti akka waaqeffatan ni hin beeku. Garuu san Oromoo godhuu anaaf miti. Warra isan qabu laalti. Ani immoo wanni hin godhu maali? Oromoo wanni dhufuuf waan biraati. Amantii san bishaan san warra bishaan san amma fakkeenyaaf Kaabaa uummanni islaamatti garagalee salaataa mi? Takkaa kaabaa gabbarreen beenu bar. Rabbi gabbarra malee. Bilaal gubbaa dhaabbatee azaanee bar. Warri islaamummaan fedhe islaamni kaabaa gabbaraa jira. Dhaqanii kaabaa dhungatanii jira. Sigalte isa gabbaranii barii siin jira. Nuti garuu akka islaamaatti takkaa kaabaa gabbarreen beenu. Rabbi gabbarra Allah kallattii Beetel Maqdis irraa gamas garagalaa salaataa waan jaameef ajaja fudhannee kaabatti garagallee salaan. Kaabaa gubbaa dhaabbateetu Bilaal azaane sigalte. Nu fahamuudha akkaataan nuti islaamni itti beenu kaabaa adda adda jechuudha. Akkaataan hawaasni biraa Oromoo itti beekuu fi akkaataa Oromoon itti beekuus kophaa jechuudha. Irreetti Oromooti taganama sigalte nuti Oromoodha warri Oromoo ta'ee irreecha waaqeffata irra didees waaqeffatummaa warri islaamummaa fudhates islaamummaatti oofu warri kiristaanummaa fudhates kiristaanummaatti oofata amantiin ta'a abbaate jechuudha. Saniif lakum diinukum waliya diin jedha amantiin dirquun hin jiru. Namu kafadhe jala deema sigalte so fadhu bishaan dhaqee waan godhatoo godhate warra amantii saniiti odaa jala dhaqeetiin waan amantii miidhaa godhate waan isa jechuudha. Nuti akka islaamaatti waan amantiin ta'e dhorkitu hin goonu waan amantiin ta'e tun ajajju ni goona sigalte qaabsoo teenya immoo taatu baafannee qabsaa'uun dantaa Oromooti. Hayyee mee gamanumaa deemu jirra jechuun xumurree jira gaafiin si qabu fidadheetiin jira. Mee dhaamsa yoo qabaatte dhumarratti dhaammadhu. Dhaamsa qabu tokko sooshaal miidiyaa kana ablee sooshaal miidiyaan kun ablee takka diinaanis Israa'el orgita lama nyaataanis burtukaanaan ni murattaa maangoon ni murattaa sigalte re'een dhalattaa fooniin nyaattaa sigalte. Tolinaanis olfachuu dandeessa hammeenyaafis olfachuu dandeessa jechuudha ablee namaan diroo dandeessa namaanis saamuu dandeessa. Miidiyaan kun ableedha. Oromoon yoo sooshaal miidiyaa kana itti fayyadamuu irratti waliigalaa deeme waan gaarii wal diigutti yoo fayyadamu. Sigalte maaliif waan arga footoo jeneraal Waaqoo guutuutii fi jaarraa abbaa gadaa maxxansanii isaan kun takkaan irreeffannee jedhanii maxxansan. An takkaa jaarraa abbaa gadaatii fi Waaqoo guutuu isaanii aadaa Oromoo uffatu nagari. Ati argitee beektaa? Garuu Oromummaa warri an Oromoodhaan nu barsiisee isaan. Sigalte Oromoo qabsaa'uu ture. Sigalte inni irreeffatanii aadaa uffatanii uffanne dalagaa isaaniitiif miti isaaniif. Isaan kaayoo deemaniif qaban. Sigalte Oromoo tana Amaarri diduu ture. An Oromoo tana. Akka nuti Itoophiyaadha nuti Amaara jennu fara. Lakkii nuti Itoophiyaa miti nuti Habashaa miti nuti Oromoodhaa. Arra nuti jennu kana isaan santu lafa nuudhaa. Sigalte so akkaataa itti fayyadamiinsaa beekuu qabu. Namni xiyya dha'uun beekne fidha waa itti Oromoon. Sigalte miidhuun qabnu Oromummaadhaan diiguun qabnu Oromummaa jaaraa deemuu qabna yeroo hundaa'u. Waan Oromummaa tumsuu irratti waan Oromoo jaaruu irratti
irra mari'achaa deemuu barbaachisa. Faalleessanii haa shirkii miti haan haraami wal faalleessu osoo hin ta'in waliin dhufanii mari'atanii lakki tarsimoon kun hin taane tarsimoo biraa bahuu qabu. Majlis alaa jira islaama bakka bu'e ulamaa gurguddoo qabna walii yaamanii viidiyoo professional ta'e waraabame ergaa sana hawaasa bal'aa bira akka godhu waan nama dhibu hin qabu. Si galtee immoo Oromoon dantaa isaanii beekaa wanni jennuuf nuti dantaa wallaalu Oromoon ni beekata gaafa duruu akkatti seenaa isaa bifatee qabaaman. Seenaa Oromoo wayii barreeffamtee laayibireerii jirtu afoolaan manguddoo bira jirti shoobdoo keessa jirti darashii keessa jirti geerarsa keessa jirti mahmaas keessa jirti ibboo keessa jirti kana keessa kaayatan si galte waan takkaa yaadadde taatee amma ta'uu jirtaarraa gaafta bara 50 dura akka dhageetti qoradhetti reedhaa irratti yeroo afran qalloon baandiin hawwisoon afran qalloo Alibirraa afaan jechuudha Alishabboon faan sirba eegalan isaan dura hawwisoon adaree turte Amaaraa turteetti namni gabbee dubbate hin jiru aruuza Oromoo yoo godhatte hawwisoo adaree yaammatti Somaalee yaammatti ijoolleen Oromoo wallistu gaafa ijoolleen Oromoo nuti isaanii gajjirra afaan keenya wallisuu qabna jennaan Alishabboon faan lafaa kaan lubbuun jira ni beeku gaafatamoo hin ta'e waan kana geessaa lafa qabanii ol kaan imaam masgiida Jim'aa Abdallah Jaaniin inni gabbee khutbaa godhe guyyaa Jimmataa ijoolleen teessan badu jirti wallee eegalte lena dhorkaa irraa jeetu khutbaa godhe ummanni maal jeen beektaa hay khutbaan irraa sun gaafa ijoolleen ambaa waan san gootu eessa kuttee tarra ijoolleen teenyaan as baatee waan joorat dammaqee hawaasni si galte akkuma amma Dr. Abiy koronaan irreecha koronaa jecha namni xiqqaachuu qaba masqalaa fayyame kana si galte wanni gizee ummata biraa godhan haala ta'e Oromoo gizee gootu haaraam ta'u qotaa keessa jira inaadaa keessa waanyummaa keessa jira jechuudha. Soo murtii sirriin ture. Gaafuma duraatu silaa gaafa adareenis Somaaleenis baandii godhatanii sirban san haraamii jaamee qaba ture. Oromoon gizee as baate haraamii jechuu san waan dhugatti beeki masgiida Jim'aa imaamni waan san godhe. Gaafa afran qalloon sirba jalqabdoo jechuudha dheeraa arrallee waan akkasii ta'u jira. Oromoo dantaa isaatiif dhufu maqaa amantii godhatanii warra dura bahu jiru. Dawoo godhatu. Wanni kun dhaabbachuu qabaa Oromoo wal haabatu Oromoo waan tokkoomsu irratti yoo ta'e si galte tokkummaadhaan Oromoon lalisaa amantiinis nagaya feeti. Si galte waan nagaya hawaasaan diinee irratti dalaguutu gaariidha wal arrabsuun gaariidha. Yaada walitti dubbatanii wal mari'atanii wal hubachuun namni tokko dhaafeeti. Yoo waliin taanellee yaadaan wal mari'achuu danda'uu qabu. Wal arrabsuun bu'aan qabu. Aadattis hin qabu. Amantittis hin qabu. Addunyaa jirtu hundaa'u kan nama arrabsaa jettu hin jirtu. Wal haasa'uu wal gorfachuu walitti haasa'uudha wal mariitti amantiin hundi. So itti mari'atanii yaada dhiyeessanii yaadni san fudhatamuu dhabuu mala. Immoo karaa nagayatiin walitti dubbachuu aadaa godhachuu qaba. Wanni Facebook irraa footoo namaa garagalchanii rabsanii kun aadaa teenya asii miti amantii miti waan kanarraa dhaabbatee waan nu jaaru irratti deemuu qaban jaa tanuma ergaantii jaa galatoomee deemu. Galatoomi masarasan yeroo ta'e aarsaa gootee nu dhiyaattee ibsa bal'aa kan nu keetti fedduu si galateeffanna. Hayyee hordoftoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kun sagantaa keessummaa affeerrannee qabannee seenee dhiyaanne kanarraa waan baay'ee hubattan jennee abdannaa waan baay'ee asirraa gorsa yookaanis waan dhimma haala yeroo irratti qabannee seenee dhiyaanne kana kan Masar Hassan ibsa bal'aa isiniif rakkanne kanarraa waan hedduu hubattan jennee abdannaa gamanumaa waan kana waan nu hordoftaniif galatoomaa isiniin jenna sagantaalee keenya kan hafan miidiyaa kanarraa isinii dabruu fi gara fuulduraatti sagantaalee garaagaraa qabannee kan isinii dhiyaannu sadarratti waan nuuf hordoftaniif yookaanis nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jenna gamanumaa nagaan nu tura.